Naannoo Oromiyaa keessatti sababa rakkoon nageenyaa bakka adda addaatti mudateen manneen barnootaa hojii baruuf barsiisuutiin ala ta'an kanneen gubatanii fi saamaman lakkoofsaan hedduu ta'uu Biiroon Barnootaa Oromiyaa ibsee jira. Hoogganaan Biiroo Barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo sababa rakkoo nageenyaatiin barattoonni kumaatamaan lakkaa'aman barnootaan ala jiraachuus ibsaniiru. Barattoonni qormaata illee fudhachuuf rakkatan turanii sababa kanarraa ka'amee akkuma yaadattan qormaanni kutaa lammaffaa pilaan A pilaan B jedhamee kennamee ijoolleen suni rakkoon nageenyaa amma fooyya'utti tuutoriyaaliin kennamee fi haalli tokko mijatee fi qormaanni irra deebi'ee kennameefii jira. Ammallee kutaa 8 keessatti yoo ilaaltanii kutaa 8 akkasii yaadaa jirra. Aanaaleen gara afurii Oromiyaa keessatti lixa Oromiyaa keessa jiran barattoonni qormaata kutaa 8 kenname kana haalli ittiin fudhannee jira. Kanaafuu qormaata pilaan B kennuuf taana. Barattoonni 50,000 harca'an sun sababa nageenyaatiin akkuma harca'anii hin hafne baay'een isaanii deebi'anii jiru. Ammas kan hafanii jiru. Haalli nageenyaa mootummaan opereeshinii garaagaraa gaggeessaa jira. Haalli nageenyaa akkuma fooyya'een kan itti deemamu ta'a jechaadha. Keessumaayyuu kallattii lixa Oromiyaa fi godina Gujiitti manneen barnootaa hedduun barbadaa'aniiru. Piroojeektii ifa boruu keessaas manneen barnootaa bakka lamatti ijaaramaa turan osoo hin xumuramin hafuu isaanii Dr. Tolaan ibsaniiru. Manneen barnootaa sababa nageenyaatiin ifa boruu kana keessaa odoo hin xumuramin hafan lama qofa jechaadha. Tokko Gujii keessatti kan hafe tokko immoo Coobii kan jedhamu. Kana isaanis baay'ee ijaarsa isaanii olmosti gara xumuraa eegalee booda rakkoo nageenyaatiin haalli itti booda hafanii jiru. Haa ta'u malee isaan sunis haalli nageenyaa akka fooyya'een xumuramanii kan hojiitti oolan ta'a. Kanaan ala karaa biraatiin immoo manneen barnootaa miidhamanii jiru jechaadha. Manneen barnootaa gubatan saamaman lakkoofsa sababa nageenyaatiin lakkoofsa guddaadha. Isaan kana adda baasnee Ministeerri Barumsaas maallaqa walitti qabaa jira. Nutis haala addaatiin manneen barnootaa kana nageenyi naannoo sanii guutuutti akkuma deebisnee ijoollee sababa kanaanis harca'an deebisnee siistama barnootaa keessatti deebisuuf hojjetaa jirra jechaadha. Biiroon Barnoota Oromiyaa bakkeewwan rakkoon nageenyaa fooyya'eetti barattoota gara mana barnootaatti deebisuu, manneen barnootaa barbadaa'an deebisanii ijaaruu fi kanneen suphaa barbaadan suphaa jiraachuusaa ibsee jira. Biiroon kun ibsa har'a gaazexeessitootaaf kenneen naannoo Oromiyaa bakkeewwan hedduutti rakkoon nageenyaa mul'atus qulqullina barnootaaf wantoota bu'uura ta'anii fi lammiilee dorgomaa ta'an oomishuudhaaf kanneen gargaaran irratti xiyyeeffatee hojjechaa tureera jechuun Dr. Tolaa Bariisoo ibsanii jiru. Biiroon barnootaa kun piroojeektii ifa boruutiin manneen barnootaa lakkoofsaan hedduu ta'an ijaarsee tajaajilaaf qaqqabsiiseera jechuunis ibsee jira. Bara barnootaa 2015tti ammoo barattoota miiliyoona 7.5 ta'an keessumaayyuu barattoota kutaa 1 hanga 4 guutumaan guutuutti barattoota kutaa 1 hanga 8tti jiran immoo bakkeewwan hanqinni roobaa jirutti nyaata dhiyeessuufiif qophiirra jiraachuu Dr. Tolaa Bariisoo ibsanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerra.